Nagee dursuun akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Oromoo Voice Media addunyaa maraa iddoo jirtanitti nageenya keenya isin haa qabu. Cunfaalee gabaasa arraan isinitti himaa cunfaalee gabaasa arraa isinitti himuun kan isin wajjin turu Anna Rastam Mahmad. Jalqaba irratti cunfaalee gabaasa arraatiif mata duree isaan isinitti hima. Sochii garee finxaaleeyyii hordofuun tarkaanfii fudhachuun nageenya mirkaneessaa jirra jechuun Jeneraal Ababaw Taaddasaa dubbate. Waraana Gaazaa keessatti gaggeeffamaa jiruun walqabatee kora UN irratti ministeerri muummee Israa'el haasawaa yeroo gara waltajjiitti bahan miseensonni UN koricha dhiisanii bahan. Ministeerri muummee duraanii UK Seertoonii Biilar waraanni erga xumurameen booda bulchiinsa ce'umsa Gaazaatti hundaa'u akka hoogganan mariin gaggeeffamaa jiraachuun himame. Haleellaan qilleensaa Yemen keessatti raawwatamee jiraachuun dhagahame. Duguuggaa sanyii hawaasa Gaazaa irratti gaggeessaa jiraniin walqabatee Israa'el waancaa addunyaa bara 2026 gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanneef dhiibbaan godhame. Cunfaaleen gabaasa keenya kanarraa mata dureewwan kanneen of keessaa qabanii amma gara bal'inaatti isin dabarsaa hanga xumura sagantichaatti na wajjin tura. Garee finxaaleeyyii hordofuun tarkaanfii fudhachuun nageenya mirkaneessaa jirra jahan Jeneraal Ababaw Taaddasaa. Raayyaan ittisa biyyaa ajajni bahaa sochii garee finxaaleeyyii hordofuun tarkaanfii fudhachuun nageenya mirkaneessaa jirra jechuun itti aanaan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humnoota waraanaa fi walitti qabaan kaawunsilii tasgabbii naannoo Amaaraa Jeneraal Ababaw Taaddasaan hime. Raawwii ergamaa ajajaa bahaa fi nageenya naannichaatti uumame ilaalchisuun ibsa kan kennan Jeneraal Ababaw Taaddasaan hooggantoonnii fi loltoonni ajajicha ergama heeraa fi biyya jaalala biyyaa cimsuu fi naamusa olaanaan bahachaa jiru jahan. Miseensonni ajajichaa raawwii dirqama olaanaan nageenya naannichaa weerarsuuf ergama isaanii ga'umsa olaanaan bahachaa akka jiranis ibse. Ergama bahachuu irra dabree humna nageenya naannichaa irra deebiin gurmeessuun leenjisuunii fi gahoomsuun caasaan nageenyaa cimaa akka jiraatu taasifamus kaasanii jiru. Haaluma kanaan ajajni bahaa godinaalee Goojjaamii fi Gondar kibbaatti sochii garee finxaaleeyyii hordofuun tarkaanfii fudhachuun nageenya naannichaa cimsaa jiraachuu ibsan. Yeroo ammaa gareen finxaaleeyyii kaayyoo diinota alaa fudhachuun nageenya naannichaa booreessuuf socho'uu tarkaanfii cimaa irratti fudhatameen abdii kutachaa jiraachuu himuun isaanis gabaafamee jira. Tarkaanfiin garee badii kanarratti fudhatamu cimee kan itti fufu ta'uu mirkaneessanii raayyaan ittisa biyyaa jaalala biyyaa fi aantummaa uummatummaa gonfachuun naamusa olaanaan gootummaanii fi kutannoon kabajaa fi birmadummaa biyyaa eegsisuu itti fufaas jahan. Hooggantoonni raayyichaa sadarkaan jiran dandeettii hooggansaan olaanaa qabaachuu kaasanii haaluma kanaan itti fufuu akka qabanis hubachiisan. Odeeffannoo keenya maddeen alaatiin waraana Gaazaa keessatti gaggeessaa jiruun dhiibbaan irratti godhamaa kan jirtu muummeen ministeera Israa'el yaa'ii dhaabbata biyyoota gamtoomanii Niw Yoorkitti gaggeeffamaa jiru irratti yeroo inni haasawaaf gara waltajjiitti bahu bakka buutonni UN hedduun yaa'icha dhiisanii bahan. Naataaniyaahuun gara waltajjiitti erga bahee ammoo maappii barreeffama abaarsa jedhu kan agarsiise yoggaa ta'u maappichi iddoo Iraan itti shoorarkaa uumtu agarsiisa jechuunis dubbate. Kana malees shoorarkaan kun addunyaa gooluu kan dubbatan muummeen ministeera Israa'el kun addatti ammoo jireenya biyya koo fi yaaddoo jabaadha jechuunis dubbate. Waggaa dabree meeshaa shoorarkaa Hamaas kan ta'e Huutii fi Hezbollaa haleelus ibse. Dabalataan injifannoo guddaa kan jahan bu'uuraalee niikulara Iraanii fi sagantaa misaa'ila pilaastikii biyyattii mancaasuudha jechuunis dhaadate. Hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwar kan Hezbollaa Hassan Nasrallaa fi saayintistii olaanaa niikulara Iraan hunduu sokkaniiru jechuunis dhaadannoo jajjabduudhaan of ibsan. Ministeerri muummee duraanii UK Seertoonii Biilar waraanni erga xumurame booda bulchiinsa ce'umsa Gaazaatti hundaa'uun akka hoogganan mariin gaggeeffamaa jiraachuun himame. Wixineen kun erga waraanni goolabame booda Gaazaa Filisxeemotaaf dabarfamtee kennamuu dura bulchiinsa yeroo ce'umsaa akka qabaattuuf yaadame. Bulchiinsi ce'umsaa Gaazaa kun UN fi biyyoota galoo galaanaanis ni deeggarama. Toonii Biilar bara UK bulchaa turan bara 2003tti biyyi isaanii Iraaq irratti akka duultus godhanii turan. Marii olaanaa hegeree Gaazaa irratti dubbachuuf US fi biyyoonni kaan hirmaatan irratti tooniinis argamee jira. Bulchiinsi ce'umsaa kun beekamtii argachuuf hayyama dhaabbata biyyoota gamtoomanii argachuu qaba. Karoorri qophaa'e kun ce'umsa baha Timoorii fi Kosoovoo bu'uura godhate. Bulchiinsi ce'umsa Gaazaa waggoota 5f tura jedhamee kan yaadamee fi ammaaf teessoon isaa Masri ta'ee gaafa Gaazaan tasgabbii amansiisatti galte ammoo gara Gaazaatti ni galaas jahame. Haleellaan qilleensaa Yemen keessatti raawwatame. Waraanni Israa'el magaalaa guddoo Yemen Sanaa keessatti haleellaa qilleensaa raawwachuun gabaafame. IDF'n haleellaa Yemen irra deddeebi'ee raawwatteef deebii ta'uu ibsuun buufata waraanaa Huutii Sanaa keessatti argamu dhaheen jira jechuun ifomse. Sochii Huutii waliin kan hojjetu TV Al Masrihaa dhoo'insi cimaan naannoo sanitti akka mudatee gabaasee jira.
Dubbii himaan waraanaa Israa'el haleellaa kana kan mirkaneessan yoo ta'u xiyyaaronni waraanaa fi haleellaan qilleensaa hedduun keessaa akka turan hime. IDF'n dhaabbata tikaa fi basaasni Huutii tokko rukutee akka tures ibse. Ministeerri ittisa Israa'el Kaatzii akkaawuntii Tiwiitara isaanii irratti loltoota Huutii hedduu ajjeesuu isaanii kan barreessan yoo ta'u miidiyaaleen Huutii waliin hidhata qaban ammoo namoonni 2 du'uu fi 48 madaa'uu isaanii gabaasanii jiru. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo hoogganaan Huutii Abduu Maalik Al-Huutii ibsa gaazexeessitootaaf televezyiiniin kennaa turanitti akka ta'es gabaafame. Duguggaa sanyii hawaasa Gaazaa irratti gaggeessaa jiraniin wal qabatee Israa'el waancaa addunyaa bara 2026 gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanneef dhiibbaan godhame. United States Israa'el waancaa addunyaa bara 2026 gaggeeffamu irratti akka hin hirmaanne yaalii taasifamu kamuu dura akka dhaabbattus beeksifte. Gareen ogeeyyii UN jalqaba ji'a kana Israa'el Filisxeemota Gaazaa keessa jiran irratti dugugga sanyii raawwachuu mirkaneeffachuu isaanii gabaasanii jiru. Bu'aa qorannoo kana hordofee paanaaliin ogeeyyii UN fi ministeerri muummee Speen Pedro Sanchez Israa'el dorgommiiwwan ispoortii idil addunyaarraa akka ugguramtu waamicha dhiyeessan. Qaamni kubbaa miilaa Awurooppaa bulchuu gulaalli biyyoota Awurooppaa dorgommii addunyaaf dhiyaatanii gaggeessaa jirus Israa'eliin dorgommicha keessaa baasuuf dhiyeessuu irratti jalqaba torbaan dhufuu walgahii taa'uuf akka deeman gabaafamee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa cuunfaaleen gabaasaa arraaf jennee walitti qabannee kan hanga ammaa ture. Gabaasaaleen akkanaa guyyaa guyyaadhaan akka isin gahuuf toora fuula feesbuukii keenyaa follow share godhuudhaan yuutuubii keenya sabiskiraayib godhuudhaan hordofaa.